bakka na gargaara ani kara biyyaa koo qofan galuu barbaadu kanaaf yookaan seenaatti atti nafne yookaan horii kootti nafne biyya kootti galuu qofan barbaada bakka biyya kootti galuu qofan barbaada ishiidhaaf jedheesi yaabee dhufee asitti garuu waan hin jedhuun qaban guyyaa dilbataa sa'aatii afuritti liiviin hangana namoonni haala naa mijeessan hoggaa jiraatu yookaan birrii kootti nafne yookaan seenaa kootti nafne bakka ani lubbuudhaan jira rakkoon qabu ammaan booda ishiitti haasa'uus hin barbaadu haala qofa naa mijeessaa bakka akkanas taa'ellee hojjanne kanan ittiin dhufeen viizit viizadha kanaafuu carraangoo bakka biyya galuu qofa kanaaf namoonni haala naa mijeessitan guyyaa boruu dilbata sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti liiviinan seena kanaaf dhufeen uffattafe dhufeen bakkeettafe nagaan tura. Maaliif hanga dabeettee girrigirii kaasxataa nan dheeressaa? Ani harka keechaa fudhadhe nama 250 meeqa keechatti asitti hima. Gara keechatiin waan asitti himuu miti dhimma nan hin danda'amne tokko na dhaqqabeera. Dhugaa sitti madheeressa baay'ee na dabbareera. Gama kanaan hin deema yaanne dhugaa dubbachuudhaaf gamantaan hin deemaa jira waan ta'eefu sammuu kee kana itti mitoo kootu inni lammaffaan immoo sagalee kee dhagaan jiru jechuun yaadni keenaa ammoo sagaleen kun nagaamu amma nagaamu nagaamaa sayam seenaa meen iddoo gaddaatiin kan deemaa jiru ani ko miira gammachuu ani waan gadda deemte sin jedhe gurbaan nana faallaa ona faallee maala geeffattaa yoo jettume yaadni keenaan galle yoo ati kana maleen ta'u jettee yoo barbaadde irratti si gatee deema waan jedhu fudhadhu akkasumatti fakkaatamu ani amma la dheeresal uni lapheen koo ziqqi gadi dheeraa beekta qoosan jiru warri biraangi nettan biraangi keechan qabaddaa tokkilee galaanaa ittananii ofiifu sammuu kee likkinan jiru namni akkana sammuu likkina hojjetu natti fakkaataan jiru dheeressa na dhagaye biyya kanaa dirqama sammuu kee amansiistee seenaa wajjiniin hin jiraadha yookaan seenaan gaafin jaalalaa koonaa eeyyamtee naa fudhatti jettee too sammuu kee akka amansiistee biyya kana dhuftuun barbaadu. Sitti meera duraatu ani jaalala obbolummaa malee jaalallee siin qabu. Kanan beektamte? Qaldaa jirtaa Waaqa qalladaan jiru dheeressaa ani akkatti fuulli koo iji koo na diddiimatee nan argitu. Ay, jechuun yoo yaadnaa dhiyeessitu yookaan ta'uu danda'a yookaan ta'uu dhiisuu danda'a. Anis yookaan wajjin jiraannaa yookaan hin jiraannu kana lamaan murteessi kottu akkasuma. Waan xiqqootti dubbadhee bahuun barbaade. Yeroon dubbadhu isheen achinatti deebiste deebiin anis itti deebise. Anis isaan booda namoota ajjala jiran dagadhu humaayyuu bakka. Yeroon dagadhutti bakka itti baafachuun jalqabachumatti. Isaan booda akkamitti akkana jettaa na jaalattee kaatiin irraa fagaattee bilbila naan kaastu. Maaliif kiyyoo jaalalaa keessa nagashiteen irraa fagaatta maalin si godhee ati obboleessan qabdu obboleessi hirqabaatte immoo obboleessi kee hoggaa miidhamisitti tolaayi jedhee yeroo itti dubbadhutti jechoota baay'ee natti darbachaa turte anis achirraan kee ittan dubbadhe yoon barii ka'uu tiiktookii hunduyyuu anuma jira baay'inne baay'ee rifadhe bakka jechoota dubbadhuu na wallaalchise maal akkam godhuun maal eessan akkan dhufe achirra dhufee hin beeku bakka bariisaa isaan booda wanni kun achirratti argabee achumarraan deebii argatee dhufee achirratti dubbadhe itti deebiis dubbachuu jalqabe already seenawwan baay'eedhaan nama deessiteetti madaashii garuu maatti hin fakkaatu tarii beekumsa dhabuu dandeechi
hubannaa dhabuu dandeechi. Keessattuu fakkeenyaaf ati nama madaaltu jechuun jedhan tokko jiru. Atumaan qabdu jechuun jedhan tokko jiru. Tarii akka inni irraa fagaadhuuf akkana jettee dheen karasitti fudhadhe malee amma sammiin itti fudhadhe. Yeroo baay'ee namni gaafa nama ofirraa fageessuu barbaadu jecha nama sana aarsu nama jedha. Kan namni sun itti mufatee tasuma deebi'ee garagalee ilaalleef jechuudha. Dhuguma akka jettee nama madaaltu na bulchuu hin dandeessaa ani dandeenyaa tan bilcheessu wanta kana jette. Namoonni naannoo akka jiran gaafa ishiin jecha kanas itti fayyadamtu akka ishee dhiistuuf gorsa namni gorsa kan jiru jecha kanatti. Jiru. Mijoon kun tasa siin taatu. Namni nama madaaltu siin jedhu. Namni qabeenyadhaan of si madaalchisu jireenya kee keessatti siif hin ta'u. Dhugaadhaaf taanan naan jedhan. Qabeenyi hireedha. Inni dhufa hin deema. Har'a hin argatta baruu hin dhabdaa. Jettee nama takkaatu hin barbaadu, gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu, damoozni isiin naa kafaltu nagaa dalagaan ani sii faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa gaa'e. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haa ta'u dhabaatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee na fide rakkoo nanaaf isi giddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachisii galee waan ta'eef ani marri uumanaa wayya gaafa rakkoon cinaa dhaabbatee mana keessatti illee rakkoon irra fidde hin qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbii na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si huccuucuudhaan Mariyamoonni isin sirra geessite jira. Takkan jiru rabbiin narra ga'a. Koontirool si godhuudhaan wanni kana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Hin jiru. Asirratti immoo gaafii dhugaa Mariyaam akkasii gaafadha. Mariyaam si'iin sa'aatii 24 laayivii irra taa'e isin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'e iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'e isin jette moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Mariyaamtu irra taa'e jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaaf hin taa'isin zaan irraa bee zaan itti Mariyaam si'a meeqasitti kaatee sa'aatii 2 ol irra hin taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'e isaa alaa xulsiin jettee duubaan si dirqiti. Sa'aatiin itti himtee saan seeni saan baay'inaan jettee jirti. Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana bayi situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariyaam sa'aatii 2 ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yaani guyyaa keessa fuudhuuf karoorsadhaa rafu duratti. Atillee akkasuma. Akkasuma. Maarri nu haarawaa miti waan jettu kana waan laayivii wayii nama qabu akkas. Laa nuuf haarawaa miti jechuun birkii miti heeruma jechuun yeroon taas kidhanii deemti. Dhiira yoo ati dalagitee of fakkaattee nama jaalachuun duratti of jaaladhu gaafa of jaalattee jijjiirama tokko jireenya mataa keetii dhuunfaa gadhaafattee abbaa feete fiduu dandeessa. Waan ta'eef yeroo kanatti dhiira nuuf feesisu nuti. Kasongoo sirrii ofaan jirtu batak. Wallahi sirrii dhaffati maaliif ka jettoote ol kaatee nama tokko niin jaalladha dura jiruun kiyyatuun akkamii akkaataan kiyyatuun akkamii an akkam keessaa jira of laaltee ofitti of deebitee of jaalattee erga of jaalattee nama mataa keetii jireenya dhuunfaa uummattee booda komaandara miti koomishinara fiduu dandeessa. Mee kamiin jedhu? Sun jaalala miti gaa bituudha malee. Isan bittu faa. Yoo ati of taatee amma fakkeenyaaf jireenya mataa keetii kophaa jireenya. Maal gaafa duraa wallachuu wal bira oofatanii maaliif maal wal jala oofammaa naan jetta reera. Laa hin jiru wanti akkasii. Ana na dogoggorsiistee ofii biizinasa dalagattaa lubbuyyee. Fakkii na dhagaye. Maal salaam alaikum. Salaam alaikum. Kan darban. Ana na dalaysiistee ofii biizinasa ana gara biizinasaatti gara jaalalaa fi intinitti na bobbaastee ofii biizinasa dalagatta. Dibaa maal jechuun ati jaarsa namaatiin maal taate sila maal taayee? Amma anaan akka jaaladhee jaalala bira deemu na godhaa ofii keetii biizinasatti seenuun kun of maal jechuun. Nama fedhuu yoo jettu kanaat akkamitti? Keenyaaf already anaafiti akka nama takkaatti saayiba hiriyyaadha. Waan jiru dagadee qabnee wal cinaa dhaabbannee wajji deemuu dandeenya. Nama jiruuf jireenya keetiif ta'u atis kaayachuu dandeessa. Of ta'uu qabda bakka. Jireenya kana keessatti gaafa of taatee ibaadaa kee gootee rabbii kee yaadattee
جيرين أنا ما والله ديريا دو ديسيت إنجرا آخرة خيا في الدنيا تيجي مالك ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك قافة أفتاتي نما تقول كاتي سينجرا ده وو شتى مرات شو في شارع أتوف جالد جتشون خيوان براتي ميتي of jibbu khiya son tahin at of jala duguze sinjadu of tati akata khiyo hola kamal ke sanjre te gafa of tati la tiyani vitenya da de toromo tiyani vitenya da gafa of tati jechu abba be de fidu dandes abba be de fidu dandes sinje mas kabenya de sabitu chara gafa of tati haja na madabde akirate ti fidunya ti fi adoite abba fadi asoti marata ne ini semarata chu fi adi goda jechu ما شاء الله عليك ايه كان اوف ايه kamu abba fadi yosef fude abba fadi yosef jalati abba fadi wallahi rabbi tuna arka hajan qabo kan sigale ani kayon kiya muran kiya bikaya dega uda mare abba fadi si fude jinnin fude insin fude wanta ka fura fi ruma jechun itina qabat dunya abba fadi yosef اوي وانا جايبه sadarka qaba gize sinjadu dira jechun duwada dira fi dubartin رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديره جمالي لا ديره في دوبرتي وجيف ومامتي وجراتي بريدي اسم جدي يعني اوكي دانا دا بجراتو دندسو دكينيس دانا دا بجراتو دندسو جين وجي بريدي جراتو سنه ما سيفيس اتيادو سبيس اتيادو كيسر بكم سكبادو سدين اكاتا متا خياتي تكاتا عرفاتي يچو of tay baka of jalan akan kayon nakan sigale nama to ko akar makate sin jalan ladura atau jalan nama san iyo magara de amma jalbaba kana gizin lale ufaddo nati tamo nati tawjeti lale ufad gafa nama to ko kate sin jalan de jette nabi kunna basu monan basu sadakan abiyan ke kon bar demte sirri ma dufte akana yoro ta tamam to kana nan لا سنيمي دبينا بافري نجاك سان والله سيري ستا فوق جرفادي سري عاصفتي دفتي او امززم تابي انا سري ما جرت انا ملال سجلا تتكا نما وهي غندهارا كانت داينه دعائي غونف نوجي نيادو جنة يو نوجي نياتشو فدو والله بالله نيادين بيكو جدي ما بديني اركاله مالنا ارغغافا فودتي وغاشني كان تكالك كي نيادين بيكو جدي ابو يو إني نوجي نياتو والله بالله يو إني نوجي نياتو هاتي ورا غراس انتيتي اچيتي غدي كولفتي والله ادانياتهم بيتا جتين ما شاء الله وركي وفيهن كبرب تأجرس جبتو متي تجافا أتي على قلت أجيت كاتت أبد هو أفر قبط التي إذا نظرت إليها أفرتك كيو أتي أتي لالتفولة قاري وقك سجود وقك طلب جينا يو أتي أرتي قلت وقك يو سجود وني أتي ياد دمرت زيار كابد وإذا دعوتها أجابتك كيو أتي يا وركيكية جتين وركيكية مال جت سين جت أبو طيب أنا جالس أقول قريب بوتشو ولي طوفتو متي وإذا غبت عنها يو يصير فقط حفظت نفسها ومالك إيه أوفيتي في بوروتي تفسيرتي أي درب ست حافظ وإذا قسمت عليها أبرتك كيو أتشكي في برآن وهي اسم جدو قال والله بالله يو أتجتين سنقوم سجدتو أبو قرينا ما ربي بلتين مكوري فاتيك يا والله قرينا ما ربي بلتين مكوري إدني قبا يا إلما أنباد أمقاتا قرينا ما سيقال أم ربي أكتنا ومكوري دالة شماتات أقاك إلما إسان تإن المكية جريد أمقاتا والله ملون إسهامات إني مو المكية جريء كنا علم أنبادو قد والله هنا ما قري ربهم مقربر تعكس غيرك ولك أبي ما إيرانا وانكم بري يوبيلو وانكم سوفيتا ها يوبيلو وانكم ما كسر تابع أنا ممنوع يوبيلي خانكو فنسو جتون خي أبدي أنا تكو في تاني أنا نافقة نجيت تابدي
Dumashi jechuun inni mammaakee. Nama tokko. Dhageeffadhu abdii. Dhageeffadhu bika kanatti yoo mammaakta feetillee gaafa amma fakkeenyaaf bishaan dheebottee bishaan san dhuyde akkatti salacha'u ni beekta. Seeraan nu dhageeffatanii Salaam alaikum. Ansiif hin jenne akkanumatti. Abdii na dhageeffadhu. Miira keessa. Abayga. Salaam alaikum. Miirri wayii kun jiru baleessa. Abdii. Jechaati jette namni gizee beedahee haqofunsa hoo. Yaani sanirratti illee anillee waan isin jechuu barbaade waan takka already gaafa dheebottee dharraatee waan san dhuyde argatte akkatti salacha'u ni beekta. Akkasii jechuudha. Wadah kana galanya. Come to the Mama sik ya kan ture Dumashi jechuun garuu siif hin jenne. Abdii dhageenya abdii kana si taariitiin jira maaliif? Ani yaani sitti mir ana mala khiyara jaasa jaartee qabu fatii miti khafatti oli dhibbi tokko kana hiriireen fadongiin. Dhugaa dubbachuuf namni gizee belee ka kufusahu beeloytee dharraatee hawwitee waan hawwite san gaafa argatte shabakaa isaan qabe moo beekaa kana taa'u jiran. Intorkiin keessa. Abdii dhagayamaa jira. Shabakaa wayituun jiru. Abdii. Dumashi. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Na dhagayaartanii. Hey. Sawwaan ta'eef laal biqilaa akka jettee namni haquufunsa. Sawwaan ta'eef obboleessa koo qaalii laal nama tokko waan fedhakka jaalattee na dhagaa seeraan wanti ichi jala dubbii dagalee qabdaniif hin jirtu nuti haaqila ciraadha itti gowwaadha itti mijaan laal wallahi laal haa ta'uu dhabaatus. Gaafa waan takkaaf dharraatee beedoytee waan sayyaara biikeen harkadhaa jettee hawwitee waan san argattee hangam takka salacha ammoo already yoo dheebottee hamna fagoo deemtee jechuu dhagayuusi yoo hamna fagoo deemtee bishaan san dhuyde hangam takka salacha. Eeshi tumura. Kanaafuu xumuradeen akkasii jechuu waan isin jettan san irraa hin anisisin lammaan. What is the meaning?